السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تجيبي ميديا هندوما كيساني فحتى إن شاء الله كيسما هدو جالتانو كان هندوم تكينيا يوبر ديرا داف إسرقية فتاتوري وهدو إسرا براني أكسوماس أما يوانا اللي إسرقية فتاجرو غرفو الراتيس إسرقية فنو kabajamaa fi jaallatamaa ustaaza keenya raayyaa abbaa maccaa qabannee isiniif dhiyaanne irraa gaaffiif deebii gabaabduu isaa waliin goonaa inshaallah hundumti keessan nu hordofaan waliin turaan dhaamsa keenya. Egaa ustaaz mee ummata keenyaan maal jettee sagantaa keenya kana eegalta? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ummanni keenya waan baay'ee si mararfatuuf waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu jedhee sirraa akka inni fudhatu abdii guddaa qabna. Mee gaaffii itti aanutti haa fufnu. Ustaaz mee erga salaamataa jetteeni sagantaa keenya salaamataa taansinee maal jennee haa jalqabnu? Bismillahi maqaa rabbiitiin jalqabna. Barakumaaf jecha maqaa isaatiin qabna. Gooftaa rahmannisaa kanani olaana. Rabbii maal jennee kadhannu mee maaliin akka inni nu bareechu maaliin akka inni nu faayu kadhannaani? Tooyidaan nu baay'ee shirkiirraa nu qabi waayyaa keenya zambii araara kajeella. Gaaffiin deebiin keenya akkuma kanaa jedha itti fufaa. Ergaa kana namoonni hedduun nu dhaggeeffatu, namoonni miidiyaa keenya hordofan hundumtiyyuu hin dhaggeeffatu waan ta'eef keessattuu mee ergaan kee kun eenyuun akka inni sii ga'u barbaadda? Yaa ummata afaan kiyyaana dhaga'u obboleewwan dhiiraa kan dubartii ta'u kan gamaa gamana dhihoo fagoo taa'u. Ustaaz namoonni maal jedhu raayyaan keenya addaa qabaa, dandeettii addaa qabaa, bareechee cimaadha maasha Allah, rabbi sarraa haa jaallatu, rabbi isaaf haa dabaluu jedhu. Mee ati waan kana irratti maal jedha? Wamanni naa kenneen dubbadde arraban وفي مهلا قبا مسكين ولالا. Kaasetii 23ffaa yeroo baastu waa'ee uummata wayii dubbattee turte. Mee waa'ee uummata sanaa xiqqoo si nutti himi. Injiilii quraanaa sana rabbumaa jaallate gooftaa nama khalqee faaruudhaan dubbate nasree diinii isaatiif jara san filate namoo akka taabuuf jararraa laallate nama seenaa jaraa qara'ee hubate akka jarri rasuulaa waliin dhaabbate daawwaa diriirsuudhaaf waa meeqa mudate. Seenaan uummata sanaa mee waan maal ta'u sitti fakkaata? Seenaan jara sanaa hin baduu moofatu daawwitee dhaloonni keessattuuf daawwatu. Ustaaz gaaffiin keenya karaa dhumaatti deemaa jira. Mee uummata musliima hin taaniin warra rabbitti kafarin maal jettee? Dirqama kunnisu waamicha keessanii tokkichummaa Allaatti jarri kafartanii diinee nu tamanne kanatu bartanii gammachuun qabuutu agartanii silaa dirqeen nurraa fudhachuun oltanii. Wallahi nu yaachisatti galli keessanii hin ooluu gaafii jira fuuldura keessanii. Sirrii jette wallahi hundi keenya iyyuu gaafatamuun keenya nafu. Rabbi jara haa qajeelchu. Ustaaz meel tokko du'aa inaa godhi. Dukkanaa qalbiirraa rabbiin si fakaasu. Amantaan Islaamaa amantaa akkamiiti mee itti himi bareechiiti? Kan dhala ilmaan namaa hunda wal qixxeessu kan nama amri rabbiitiin bule milkeessu nama isaan bule habadeen xiqqeessu diinii duniyaa akhiraa mu'mina qopheessu gosa addaan fagaatee walitti dhiheessu. Dhugaadha amantaan kana fakkaatu hin jiru ustaas. Mee ergaa dhuma irratti dhaammattu qabda? Rabbiina laaffisee arraabtu muradde ammas du'aayi koo sinitti dhaammadde yaadan arraaf qabu kanaan goola badde obboleewwan kootti salaamtaa dhaammadde. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ahli shahaadatayni amanna yaa rabbi rahmata keetiini. Egaa gaaffiif deebiin ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa Gibee miidiyaa wajjiniin godhan kutaa tokkoffaan kana fakkaata. Inshaallah yeroo gabaabaatti kutaa lammaffaa qabannee amma isinii dhiyaannutti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.